lakkoofte kun dhibba waan iyyuu insanuun geettu. Kanaaf namoota ilaalcha waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah isini kanatti ustazi bagana gaadhoftan namoota bari sinjaan namni oromummaa bar akaakoo kiyya sigalee namni hundi oromummaa keessatti nama dhabee jira sigalee diini dhangaree jira mana namayyuu keessatti sagatee dhufee nama arrabsuufumaas oromummaa yoomillee lafa kaa'u miti waa'ee oromummaatti illee bu'an garuu namni tokko waa'ee nama tokko haasa'uu hin danda'u sigalee miti namni akka bar nama bar waa akkanumatti lafa akee tiktaakii namarra guufan haayish ambar waan ajaa'ibe nasni aanolee si waan ajaa'ibe keessa namni hedduun fuula garagaraa qaba fuulli kiyyaa fi fuulli kee tokko miti nasri aanolee akkuma fuulli garagaraa yaadni isaa garagara nama haga mana kushiinaa bichaa yaadu jira nama nyaatee shitibeetii dhaqee bichaa taa'ee sireerra rafu jira namni yaada waltara nama ammoo kulli nama afaan oromoo dubbateef oromoo ta'e si tak kangarri ati karati Allah mawjudun bila makan jette joleti ti kokolle asira ya tak jolle kolle sabeta ni ko kaptani bila makan jette ka waitanu jolle daima waita ayana demnu Allahu akbar abam fatiye madina jira kan waitanu duran ida jennusan jolle kolle asira ya te makarati arawnu koraisa jirtu tak Allah mawjudun bila makan jette kargitani amma karati akkai sanfa mal jette tamma akida nu barsisa jirti eski akkasi la fedanti ya jabat oromumman imulqamtu namarra mulqamtu saba oromoti dhugaadha baga oromo taane gammada oromo ta'u kiyyatti gammadaan ibban dibbatti gammada garuu narra mulqamu sabni oromoodhaan narra mulqamu sigalee waan fedhe jedhee lafa dhiitaa dhaqee waan fedhe haasa'ee abbaan fedhe ebaluu waa jedhe ebaluu akkana jeeni wanni namarraa hir'isu hin jiru sigalee kanaaf nasri aanolee kiyya wanni dhageessisaa jira haasawni kiyya akka gaarii naa taara malee akka gaariitti naqamalee akkasuma ammas nama haasawa akkanaaf fudhatu jala deemtanii ajandaa godhatuun keessanuu na ajaa'ibe yeroo hedduu nama amma waa'ee jawar haasa'uu fa'a namni sun nama akkami jettanii miizaanarra keettanii ol fuutanii asirra olii gadi baaftanii waliin dhooytanii namni martuu viidiyoo irra dalagee isintu garaa na nyaate yookaan viidiyoo irra dalage. Kiyyaabke ishi aga shayni deebi'anii fa'aatireef ajandaan dagachiisu barbaaddeeti beektaa? Mooditara sii kanneen hin jiranii? Mooditara maa naa kennite jedhi? Kasiin jedhu ati jidduun ajandaan dagachiisu barbaadde beektaa? Eenyu inni harki lammaffaa ka juusii kun? Aram intala asliiti. Manta jadi. No benar sha'an rakko bira qabadeeti miti barmaake sha'atummaan iyyuu qubna garanyaa nama taatee fikiriif geettee sa'aatii bakka injiraa bakkas nama waliin fata jettu geettee arguun kootiyyuu tamasgeen miyaas bilna. Alhamdulillah jettee birraa. Waan siin lolu yookiin maaliif akkas goota waan siin jedhu sitti hin fakkaatin atummaan iyyuu bakka likki sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 23 daqiiqaa 59 qabsoo jechuu dhiiste akka shamara tokkootitti akkas nama waliin juusii dhuguun fata jedhu konkolaataadhaan olii gabbaanii minaamin. Yeroo waan ajaa'iba sitti ta'u fataa jechuun yaafan qabu garuu argi kun harka seenaati dhiifama.
Harka seenaati jettee reefu suuraa tokko fiddee dhufte. Suuraan ati fidde garuu juusiin kunii fi juusiin sunuu garagara. Kalariin isaallee garagara. Hayyee. Wallahi ashiyyoo gargara deemaa naa kan idaanas biratti. Sii kennu barbaaddu leenca sii kenna giddiin qabaatiin kennu fidi kootu sitti agarsiisaa. Qabamtee maakiin qo'a. Wayne. Wallahi juusiin kuni laal juusiin kuni bifa biraati laal argite juusiin kun bifti isaa ashagamee jira duubarraa sun juusii wanna pilaastikii adii keessatti naqame ila laala Oromoo yaasa balaala yaasa balaala Oromoo argitanii qabnaan qabaa qeerransaa qaba macoree qabnaan gadiidhiisu laal argitanii tokko jedha. Anis bira qabxii gachisiisnee jirra. Juusii reefu sun juusii adii pilaastikii adii naqamee bifti isaa tuukiinoo maangoo ta'uu maangoo ta'uu isaa mul'ata. Ammaa kun ammoo ala isaa qofatu mul'ata malee keessi isaa mul'atu tokko. Fidi suuraa yoo ragaa qabaatti suuraa guutuu ka seenaa waliin juusii isa dhuddoo fidde sirraa gabbo'a. Hangidduu kana maakii dheessa baddeedhaa jira. Argitanii meeshaan hunduu tiktookiin kun barhaara kaleessa bantee. Kaleessa moo dheengadda bantee ittiin dhuftee viidiyoo ittiin laladde kanaa nama 5,000 qaba. Maakiin eessa baddee maal taate jettiin jedha. Daasiin kanatti jettiin. Eessa jira ree wanti hin jirre eessaan jiraatama. Osoo jiraatiin argama waan hin jirre fudhabame jedhe. Ammaakiin maal taatee baddee eessa baddee jedha. Alakkaa isii dhadaa juusii dhugaafata waliin jedhaa jirti abbaa koo. Laayif dikee gachaan taate. Dhugaa rabbi suuraa saniin kaasne juusii lama dhugaa juusii lama biteeti. Seenaa waliin hin jenne yuuddaa faara. Maal godhaa daa'imni waliin olii gasuma wanti katamaa keessa juusii malatti waliin jenne. Seenaa amma asii yoo fidee dhufe akkana footoon kun seenaa eenyu akkana keewee jee anaa mijeetaan leenca siitiin kannaa. Daa'ima gara daa'ima fiddee akkas jedhi jettee hagatoon taa'etu jecha yoo suuraa qabaatte ka wala bannuu suuraa fidi suuraa kinoo harka amma kun harkaami guutuu juusii dhugaa ka waliin kaatan fidi. Kun harka dhiiraa jettanii jara. Yemmuu kana majaa'ibu bar namichummaan garas makiinaa keessaa mul'atu sun iyyuu bar sunillee juusii dhugaa rakkuma waan isii waliin ajajatee. Ani kan hin jiru harka dhiiraa jettanii. Isha wadamina. Qallaa xiqqishaa kanan xabbasaa nama harki xiqqoo kan. Harki ni beeka fageettan harki xiqqaadha caanu ka maakiiti isha wadamina harka seenaa sirriitti fakkaatin kaasaanu kana. Kaasaanu kanatu ka maakii kama nama maakii waliin jiruuti ka alaabaa ofirraa qabu kun harka dhiiraa. Ara wayne. Ara kunoo. Harki xiqqaan qallaan sun ka maakiitiin beektan harki maakii. Maasi malee maa ati baasitti kennuu hin dandeettu yoo barbaade sirra argee yoo jaalate alaabaa sirraa baafatuu danda'a innu. Wayne mul'ata. Mul'atu laal bakki harkaa mallee. Rakkatti daa'imtiin tun illee si waliin. Xiqqoo turtee ati fikiranyaan kiyyaa seenama jetta osoo anatu sun dhageeffanne malee. Anamma sargittiin jira ubar Oromoontu amma sargittiin jira tun jette seenya boorisitti dhufuu hin danda'ame waa hundaafu booda siifiin barreessame. Maali kinoo anama obboleessa keetii amata 3-4 gaddaa gammachuudhaan waliin turre. Dhugaa qabsoo meeqa keessa arraa qabsoo meeqa keessa baanee as geennee qabsaa'onni addisiin ammoo amma isin mooftanii jirtanii. Hingaya mungkinna qabsoota nuun jedhanii akka xurata baanu waan nu gaafataniif nullee taqabballee inku jennee kennine irraa fi fudhatanii eessa akka geessan walumaa laalla kanaaf atillee heerumi. Yookiin jaarsa kun yookiin gara Kanaadaa kana deemi Kanaadaa taa'ee qabsaa'e akkuma kaawwanii hambargarii nyaata. Qabsoo moo? Dhufteen sun bilisoof jechaan jirtanii. Atiin jirtu keessa warra jiru keessa garuu. Ani bilisoomte illee hin jedhu hin bilisoomne illee hin jedhu garuu ka barbaade karaa fedheen haa bilisoomuu deeme. Itti dhiisee biran. Kalla isaa fedhan haa bilisooman bakka. Maali bilisummaa teessin organii.
bilisummaa tola dorkanii osoo hin ta'in Oromoon osoo dhaggeeffadhu namni Oromoon osoo waliigaltee hin qabaatin ati lafaa haatee waa'ee bilisummaa gisee asootu barshee midhaabara kana keessatti harkitee jirtu Oromoon ifiifuu hooggantoota birallee rakkootu jira unkaan nu biraa miti nu biras rakkoo jira isaan biras rakkoo jira akka hawaasatti ulfixaa jira akka hooggantootatti rakkootu jira saniifuu rakkoo hanqa furmaatni dhufinitti Oromoon bilisummaa hin harkattu Oromoon bilisumtu hanqa furmaanni kun hin kamitti nasree keenya ni beeyta waan hundaa'u. Nasir bilisomnee jira jedhaa ture jedha tokko koomentii jalatti. Bakki jeen beekuun Nasir. Dhugaa dubbatuudhaafi ila ani jechaadha yoo dhugaa dubbadhu taate haqiiqatti gabroomnee jira jedhee uummata Oromoo gowwoomsuun barbaadu gabrummaa fi cunqursaan wal adda jalqaba jechaadha. Namoota kana yoo jedhu amma nama maraan galu beeyta nama dhugamaan waa baratee fi nama waa hubannoo qabu qofaaf galu. Cunqursaa jechuun mootummaa tokko jala taa'anii warri waraana mootummaa ta'uu danda'a, kaadiree ta'uu danda'a, warroota abbaa garaa ta'uu danda'a, cunqursuu danda'a. Gabrummaa jechuun afaan ofiitiin baratuu dhabu, afaan ofiitiin dubbatuu dhabu, afaan ofiitiin fayyadamuu dhabu, mirga abbaa biyyummaa dhabu, waa hunda kee dhabee gabra taatee jiraatu jechaadha. Ergamuu qofa jechuudha. Afaan ofiitiin daldalataa jira. Finfinnee keessattuu daratii ofii lafa afaan Oromoo dubbataa deemaa jira. Kanaaf yoo gabrummaa keessa jiranii naan jette atummaa nama fakkeenya si jaaladha si kabaja garuu Oromoon gabrummaa keessa jira yoo naan jette sirraan fudhadhu gabrummaa keessa hin jiru. Tarii cunqursaa keessa jira yoo naan jette yaa cunqursaa keessa jiraachuu danda'a. Maaliif kallattii garaagaraatiin roorroon garaagaraa itti baay'attee cunqursuu ni danda'a. Garuu gabrummaa isa baarinnati jedhamu san keessa jira yoo naan jette takka Oromoon hin cunqurfame malee gabroomee iyyuu hin beeku. Maaliif gabrummaa jechuun yoo harka kennattee gabrummaa keessana amantee ani gabra jettee fudhattee gabrummaa sanaan jiraatteedha. Oromoon ammoo takka gabrummaa fudhatee hin beeku. Harka kennatee hin beeku osoo lolu osoo lolchiisu osoo qabsaa'u osoo kufu osoo kuffisu har'a ga'e waan ta'eef takka Oromoon gabroomee hin beeku. Oromoo gabroomsuuf gabroonfataan yaalii godhu garuu Oromoo injifatuu hin dandeenye. Har'allee wanti jiru tarii mootummaallee yoo afaan qawweetiin itti haasofte afaanuma qawweetiin sitti haasa'a yoo lolaa itti dhufte lolumaan sitti dhufa. Cunqursaan jiraachuu danda'a. Cunqursaa sana immoo karaa nagaatiin illee furuu dandeetta karaa biraatiin illee furatuu dandeetta. Ana immoo karaa nagaatiin furama jedhee amana. Qawween furadha jedhee ammoo deemee halaalu. Geessee jira Mr. Maaki. Jedheen gadda. Sena raanfadhe. Amma kan jedhu Maaki Fatihaa maaliif hojjete waa'ee fiqirii haasaa jirru kun adamatti waa'ee poolitikaa haasaa jirra. Waalaikum salaam warahmatullahi. Maakisha sagantaan kun sagantaa fiqiriiti miti Fatihaa maaltu ga'ee mana kana galchite minaa gabbaat. Jalattuuf hagam akka kabajaa isii qabu anumatu beeka. Kanaafi no hin beektu jedha hagam akka hin jaaladhuun. Walumaa galatti ani bakka cinqamaa ture beektaa tiktaakii kana laayivii irraa dhabee akka duraa san galgala hin jirtu sa'aatii isin seentullee dhufe yoo laalu hin arguuni beektaa. Anna maal taate Maakiin jedhee yoo suguun adaa isin abbaa koo laayivii fi gacci gootee juusii waliin dhugaa maal jedhaa. Tasnaannaa laayivii fi gaccaa jirti. Anammoo akka ilma Oromoo tokkooti isii dhabe jedhee isii gaddaa beektaa. Gurbaa tokkotu Nasrii jedhee komentii jalannaa barreessee deebisuuf miti. Deebisuuf miti garuu ati maal beekta waa'ee siyaasaa naan jedhee. Ani haqiiqatti waa'ee siyaasaa hin beeku umriin kollee ijoolleedha garuu. Haguma fedhe osoo siyaasa illee wallaalee garuu ashkarii wayyaanee ta'uun hagam akka Oromoo xiqqeessuuf hagam akka Oromoo salphisuun beeka.
Ashkarii wayyaanee gabra wayyaanee ta'anii wayyaanee jala hudduu raasuun Oromoo akka salphisu hin beeka. Siyaasa fedhan osoo wallaalee waa'ee siyaasaa illee osoo wallaalee nama ashkarii ta'uun Oromoo akka xiqqeessu garuu sirriitti bareechee beeka. Oromoo mooliin dhaabadhe Oromoo qabsaa'e malee ashkarii namaa garadii namaa ta'ee hin qabsaa'u. Kana bichaa beeka. Kanoo beeka immoo gahaadha. Itti fufi. Ever. Yeah. Banii suuraa kakaasan kun daa'ima waliin maal godhetti akkasi kaasuu barbaachisa? Hayaat kun immoo si jala deemti maal barbaaddi qoye? Maakisha. Wayye. እኔ መራዳ አንቺ መራዳ ምን ያጣለናል በሰው በረንዳ አሉ። Ati mana kiyyareefu maal laalee mana laayifii tikkaakii fi fatiyaara laalamuu ture. Maaltu laalamaa ture? Manni kan kee manooraan kee? Mana si viidiyoo banee ijoollee viidiyoo bananii inna. Laalamuu ture fatiyaara. Wallahi laalamaa ture achirratti mana kiyyatti namni meeqa dhufee laalaa ture. Mana jireenya maakiiti? Yaa mana ka jaarsa si wajjin aruusa godhatanii amma. Eno lo qabsaa'ee maakii deeromte billaa alee kan jedhamee malkaan. Ende waggaa meeqa qabsoofti amma ndoo qoy qabsoo keessaan baasanani wallahi jaalalatti naqeetin keessaa baasaa qoy Oromoo. Ende osoo bilisoomin moo maakii? Arabaake. Ara dogongoree naa ta'e Oromoo koodii fama naa godhaa borimmoo maakii jaalala keessa naqeettanii ajandaa na godhattanii. Ani hin jenne ani keessaa qabu. Ilmoo isaa dhalee guddisaati Oromoon osoo bilisoomin moo maakii naan jaa. Ani si jammar jechaadha. Isa wannaa kanatti namanu laali. Isa qabsama bichaa oofaa umrii kiyya dullooma kan jedhan sadi namanu haqiiqatte jecha dalagataallee qabsaayaallee hojjetaallee dhalchaallee guddisaallee isa sana amana beeyta. Garuu maakiin xiqqoo hin jiraame. Anuun hin jira miti nasiyaatuun Oromiin kun waggaa meeqa qabsoo jaalalaati jedhee jaalala nama barsiise. Ati maal fikirii mokkorte illee bar fikirii kana mokkortee fikirii kanatu siin taane beeyta. Ati fikiriin dundaaf gara. Inshallah yoo jannata keessa siire malee rabbi jecha fati jaarsi lafarraa kun siin taane beekta. Sanuu ati rakkoon kee ammoo Oromoo bichaa mokkortallee. Mee warra abaara guraagee siltee kana keessaallee waan riskii mokkoree namni namu. Oromoo kan hin mokkore. Bisin jedhaa jira kunoo. Namichi galgala kiisiin hidhaan nu gamsiisee dhufe kamaa kee. Mokkore jedhaa ranfati. Mokkore jedhaa dharmasiin jedhe. Ani wallahi galatooma ani ilma Oromootti ni heeruma malee ani Amaara nafxanyaatti deemee ni heeruma okay. Intaane jecha. Oromoo bar jaalala ni beekti dhalaatu hin beekne malee sini galee dhalaa takka yoo ta'e keessaa funaanne malee bar dhalaan Oromoo jaalala hin beektu sini galee maaliif jaalala hin beekne sini immoo jaarsa keessan erga deemee booda boossanii yeroo jiru qabachuu hin dandeessanii sini galee. Atuun ni jiru silaa qabattanii jaarsa keessan jechuudha qabattanii jaarsa kiyya maal barbaadda maal feeta waan inni fedhu ittimtee waan si feesisullee gilxii kana jaarsa ofitti ni himatani kaa jaarsa kee jechuun qaama kee jechuudha. Anam ati obboleettii tiyyallee waan taateef kinoo yoo namatti illee heerumtellee obboleettii nasriiti jedhanii yoo loltellee jaarsi keellee na dawwala garuu ejjennoo kee tokko beekuu barbaada. Amma dhugama fatiyaatu osoo amma heerumtee kinoo yeroo baay'ee kinoo dubartiin yoo fuudhanii even haadha manaa koollee fakkeenya sii kaase miidiyaa kan ofirraa itti dhiistee cinqii kanatti dhiistee dalagaa ofiitii fi jireenya ofii qofa irratti xiyyeeffattee jiraatte jaa hin beekta duraaniin nama miidiyaa irratti waan hundaa haasa'u turte.
yaa baay'ee aktiivii turte tiktookii irratti illee akkasuma jechaadha. Atamma dhugama osoo heerumtee abbaa warraa kan kee haadha manaa jechuun manatti bakka dubartii manaa ta'ii ofirraa dhiisii quraana qara'ii ijoollee guddisii miidiyaa waan jedhamu takkitti irratti argu osoo siin jedhe dhugama fatii atamma ishii jettee akkas godhuu dandeessaa qalbiin teessiteetti. Ani rabbii kiyya sii kakadhaa Nasri. Bakka ati nan beektu jechuudha. Wallahi nan beektu Nasri. Tasa na jaallataa jirta anaas si beeka malee. Ani wallahi ani miidiyaa kana si galee ani dibbirtuudhaaf itti tasnaanna'u malee waan takkaaf hin fedhuun si galee. Maaliifi bultii jechuun hedduu bakka guddaa waan kennaniifi si galee ani bultii kiyya inkaan adallam ganaa nikaa godhadhee bultiitti seenuu miti ganaa siin fuudha jecha qaalii si fuuchuufanii gaafa naan jedheeyyuu an miidiyaa dhiiseera si galee qaata miidiyaa wallahi tiktookii kana inumaan gubaayyuu yoonni nan dhorkine nan gubaa. Shuri da fatiye ko malif wallahi media irratti miti bilbilaanu na nagartu ani romantiki jarsa kiyya wajjin hojjechuun barbaada man taate Nasri inde fakira ko no isaati kamin hojjedhaan fikri magatee deema bargaaban media akkasitti maana guutee waadaan hagalte taana anatu soqa yeroo gabaabaa keessa jaarsa soqee qopheessa. Kanaafuu laal nama sheekaa wayiillee nama yaadaa wayiillee yoo an fidee dhufe na saalfachiistu jecha bakkaati. Lala koi gando gongori namas mira kesan jiranam. No mo elaliga wanya mira kesa jechuun ko saati kana ya atina finna rabbi yasi kakadda nama atina fidde 100% jedhani jarri faranji amanetin furadda Nasri abba mashallah tabarak arrahman garu kan akka Sheikh Robert ada enna ani garu dhugaan siin jedha Nasri saati kana atunaan fidin dura dagaafachuu qabda fatiyaan jaala nama jaallattu qabdi si galee nama jaallatartu qabdi bukkee nagaafachuu qabda dura ifama guddaa ganaa Sheikh nama sii ta'u fideelle si filachiisa jecha no na filachiisu miti bar na filachiistu si amanaan si jedhe Nasri saati kana yu wadda baman jechuu barbaadeeti no ani beeta Cairo keessatti neerumu nan du'a malee sirri beeta hanga irratti illee neerumne friendummaa fi silleen barbaadu garuu fatiyyee akkamii yookiis Itoophiyaa irraa jaallachuu malaa yookiis Kanadaa yookiis Ameerikaa beeta fatu yeroo maakiin fikranyaa qabattee akkas waliin fata jettu kanatti ati obboleettiin ko kophaa kanke burcuqqoo kiyyaa fi burcuqqoo suuraa kiyyaa suuraa hawwii qabu hammattee suuraa emmi hammattee kophaa kee yoo raftu natta sammee beeta libbiin kiyya natta sabbare inta sabbari akka maakiin jaalallee qabattee yaadu jirtami hin qabanne innaa shufeera makiinaa waliin dhugaan taane jinsii gana enna Nasri dikko sitti meem fitne na dhaggeeffadhu mira keessaa baay'ee baka gurra na duuchitanii barna malamaan gamaa gamana baay'ee fixadhu maakee ati fixadhu bireeddu si turabdachuu maakiin maal fixatti bakka maakiin waan fatiyaanaa ta'e malee jecha maakiin fixxe waan godhuu qabdu fixxe namicha bicha toofe malee juusii gabbaaste harka isaa gabbaaste akkan kara fuulduraa filmee abbaa manaa kiyya gurra isaa funyaan isaa akkasitti takka takkaan umuree isin garsiisee booda walitti deebisee isin garsa malee inshaallah garma isinitti amma harka agarree harki isaa haqiiqatti harka kee caali bareedaa yookaan kee gurraacha ka isaa harki diimaadha abbas heeru minaa guyyaa biraa funyaan nu agarsiista ribbuu isin guraara harki kun harka abdusee fakkaata itti takka ta'e abdusee abdusee fikirii maadhiis abdusee ka fikiru jiru
Abduseen girgirri. Baabujii gaafadhaani Abdusee baabujii. Raachuuni haqee bada raachuun jira sorry maakii namni isiin xabbaste nama wannaati miti nama sooshaal miidiyaati miti haqiiqatti nama keessaati. Aslan namni ijoollee kana nama akka maakii kana namni daawulood godhuu danda'u nama laal hangata dafii agaraat fi gaidhaan dhokatatu jira beektaa tokko kan dubartii kabbaadi kanneen daawulood godhu lafuma taa'ee jecha. Akkitti maan onlaayinii gubbaadhee buusa akkuma warra haakarii kanatti. Wallahi Nasriin Akka erga maakii tana bare ani torbee tokko maakii laayivii gubbaa baddu argeen beeku ani.